Ijaartota garaan tanaa qopheessanii qabee dhiyaadhee jiru Finde Trackeriidha yookiin immoo Finde kan jedhamuun argite sanis ni dhiyeessee jira. Wanni suni Finde jechuun saadhaati achi baay'een keenya faayidama isaa wallaaluun ni mala kan beeknus keessa nama jiraatu ta'a kan beekaniif illee daballiidha kan beeknes immoo akka baratan barbaadeeti. Finde suni fakkeenya haala bilbilli keenya nu jalaa gatamuutu mala yookiin hattuun wayiidhaan nu jalaa fudhachuutu mala yookiin immoo kan irraa waan qabnu erris hin godhin yookiin immoo baakkaap hin godhatin namaa kennuutu mala. San hunda nama san kottee hin barbaadurra yookiin immoo hattuu san bakka inni jiru wallaaluudhaaf bilbilli kan kee hoo namni suni akka tasumaa itti fayyadamne godhuudhaaf ammoo karaa gabaabaa koompitara barbaaduu yookiin immoo wartee shirkaa tokko deemnee akka nu barbaadan godhuun duratti matuma keenya bakkuma teenya jirru bilbilaadhaan akka bilbila keenya qabannu sin barsiisuu barbaadeeti. Jalqabaaf gawaasan hojjetanu. Tanuma jalqabaa tanatti hedduu bareedduudha. Hundinuu garuu nama hojjetanii haa ta'u malee baay'ee itti bareeda. Inni kanneen amma location tracker inni kun track view namtichi sun bakka jiru lakkoofsanis ni barbaada gaafa kana. Immoo bilbila keessan immoo akkaawuntii irra jiru hin barbaadu. Akkaawuntii keenya gaafa kan beeknu taate hedduu bareedaan kanuma amma jalqabaa kanuu bilbila wajjin hojjetan kana jechuudha. Kana namni hin beekne hin jirtu bilbila keessan bilbila mararraa uumama jirtisi. Keessan booda install godhannaa isinitti dheeressu baay'ee hanga inni daawunlood godhuudhaaf immoo viidiyoo nani kana poosus ni godha. Kun ammaan tana buusee xumuradhee hin jirani. Buufnee gaafa xumurreen booda yoo barbaanne bitaawwan gooneeti keessaa baanee alattiin akkanaas seenaa yookaan immoo achuma pilistoorii keessaan ofiin kana goona. Haala kanaan isin jechuu barbaadeeti. Akkaawuntii kan barbaanne itti galchannaa akkaawuntii sana immoo haala kanaan kun immoo akkaawuntii makiyyaa kanumaan telefoon kiyya irraa qabuun itti galchaa jira. Haala saniin argitee baada inni ofiin nu godheen booda Finde kun baada googelii keenya nu gana yookiin sirriitti nu jedheen booda ammaan tana kinoo ni argitanii bilbilli kiyya 84 qaba chaarjii. Kun amma bilbila kiyya waan ta'eef jecha anumaa fi bilbila kiyya agarsiisaa jira. Argitanii waan akkasiitii isin jechuu barbaadeeti. Gaafa bilbila lakkoofsa fakkeenya akkaawuntii biroodha ammoo itti galchinee jirru taate bilbila akkaawuntii bakka biraa jiru ani hin beekuuf jecha malee fakkeenya bilbilli nama tokkodhaa badee dhufee kan akkaawuntii isaadhaatii fi imeelii isaadhaa jechuutii fi paaswoordii kan natti kennu gaafa ta'e akkaawuntii isaa sanii fi paaswoordii isaadhaa saniin barbaadee bilbila isaadhaa san bakka inni jiru lookeeshinii arguu dandeenya. San bira tarimmoo security godhachuu dandeenya akka namtichi sun itti fayyadamne jechuudha. Hatta osoo kun argitee formaat godhee garagalee itti fayyadamuu danda'u tokko eeris yookiin formaat jalaa goona jechuudha bilbila sana. Nu as teenye meeshachi keessa jirutti akka fayyadamuu dandeenya. Sirriidhaan immoo bilbila sanirra waan jiru gara bilbila kanaatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Waan akkaawuntii keessa jiru fakkeenya diraayivara keessa waan jiru haa jennu Google diraayivara keessa waan jiru as fudhachuu ni dandeenya. Haala lakkoofsa bilbilaadhaa yookiin immoo footoo diraayivara keessaa qabnu Google irraa qabnu fudhachuu ni dandeenya jechuudha bilbila kanarratti achirra as. Haala bilbilaatii fi waan tokko immoo ammallee faayilachi keessaan jirasaan wanna dabarsuu dandeenya fakkeenya. Asirraan fudhachuu dandeenya jechuudha. Waan akkasiiti. Hanganas hin jechuu barbaadeeti security gaafa goonu gwaarma goone security jalqabaaf security option message goonaa sanarriidha. Phone number san itti galchinaa waan akkasii goonaa kanaan boodatti secure device goona security device keenya security godhannaa jechuudha.